Safuu. Waggaa 15 qulqulluu Beerut Libaanoon keessa hojjette mucaan kun. Waggaa 15 keessatti immoo yeroo lama malee galtee nu dubbisne jedha warri ishii. Ankan hin jedhu garuu warri hatan kun warri nama zarafanii waan tokko maaliif yaadanii dhugaa isaan nama miti namummaan qabanii yeroo nama zarafanii yookaan yeroo nama saamanii waan fudhatanii ka'anii maaliif nama dhiisanii deemanii maa nama ajjeesu. Ani yeroo baay'ee akkasiin jedha bara karaafaa gubbaatti halkanis maalis haa ta'u yeroo akkasti zarafan akkatti hatan akkatti guurratan garuu nama ajjeesan nama maal godhan yeroo jedhu qoy maaliif nama ajjeesuun jedha sila meeshaa qabu namni isaan jalan dubbatu halkanis ta'e maalis ta'e garuu erga guurratanii booda nama mana sana keessa jiru hin dhiisan. Maaliif erga guurratanii dhiisanii booda maa nama hin dhiisan yoon jedhe boriin namuma sanatu isaaniin qabsiisaaf nama sanatu isaan xoqqomaa nama sana kanaaf nama isaan arge sana ajjeessuudha. Ishee miskiina kana fa'aa dhugaa waaqa kaballaa tokko iyyuu dha'uun baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkatti warri hattoonni yookaan warri nama saaman kun immoo garaa jabaatan jechuudha dhugaa waaqa. Garjabeenya akkamii akka isaanii kenne kan meeshaa kee guurratan kan qabeenya kee guurratan irra osoo ati ilaaltu sim jettee osoo ati ilaaltu waan hundumaa guurratan irra kan immoo siinis itti dabalu lubbuu kee jechuudha. Baay'ee na gaddisiiste garuu mucattiin jechuudha. Waanuma hawwite illee waan barbaadde illee bira hin geenye waan eeggachaa jirtu illee argine gamma kana dhamaatee kaatee. Waggaa 15 qulqulluu jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Waggaa 15 turee namni dhufee heerumtee reef heerumtee ganaa jireenya ishii jalqabdee jireenya iyyuu reefuma jalqabdii reef jiraachuu jalqabdi. Garuu sanummoo osoo isheen waan barbaadan haa fudhatanii ittiin dubbatiin jettuuti bara abbaa manaadhaan waan fedhe haa fudhatanii ittiin dubbatiin osoo isheen jettuutidha. Waan nama ajaa'ibudha bar dhugaa wataanaa garuu sanuu haadhaaf tokkittiidha. Haadhaaf tokkittiidha isheen karaa durbaa jechuudha. Egaa ba'aa baay'ee waan isheerra jiruuf iyyuu kan waggaa amma kana turte natti fakkaata. Haadha sana gargaaruuf kan ishee waggaa amma kana baay'ee turte duubatti haftee reef dhuftee reef heerumtu jechuudha. Dhuguma baay'ee nama gaddisiisa ishee. Dhugaa yoo qabaattis rakkoo yoo dhabdes rakkoodha biyya kana keessatti. Garuu jaroonni jechuudha qeesana keessa yeroo seenanii mana qeesana keessa yeroo seenanii irra keessanii warra jiraatan achi seenanii achi gadi yeroo bu'anii isaan kun immoo isaan kanatti seenan jechuudha. Balballi isaanii akka banaa taanaan seenanii bakka waan argatanii fudhatu sabooda xiyyitii tokkosan yeroo tokkosanii garuu abbaa manaatu jira abbaa manaadhaan isheen duuba jirti mana keessaa ittiin dubbatii waan fedhan fudhatanii jetti yeroo tokkosan garuu isa bira darbee ishee rukuta jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Baay'ee nama gaddisiisa jechuun hamma kana dadhabdee hamma kana dhamaatee aara galfachuudhaaf dhuftee biyya kootti jettee jiraachuudhaaf dhuftee jiraachuun dadhabamu baay'ee nama gaddisiisa. Ani hattootuma kana dhugaa waaqa maalirraa akka isaan uumaman baay'ee tokko nama dhiboo jechuudha. Osoo dhukaasuu baatanii waan qaban fudhatanii garuu hattuun jirti hinuma zarafti iddoo kamiyyuu hattoonni jiru hin zarafu. Bakka tokkotti iddoo eegdonni jiranitti eegdonni isaanii hin sodaatu bakka tokkotti baay'eedha waan ta'eef jarri akkanatti hojjetu jechuudha. Magaala kana keessatti baay'ee hojjetu tadaraaja'anii fa'aa hojjetu. So difficult. Baay'ee ulfaata haati amma baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa waaqaa sababii mucaashii kanaan jechuudha.
sababii mucaa ishii kanaan jechuudha har'a ji'a 4 ergi mucaan ishii kun jalaa ajjeesanii warri kuni haati ergasii baay'ee dhibaman baay'ee tokko jechuudha. Gaddi yoo baay'ee namarratti ulfaate baay'ee nama dhukkubsaa gurri akka dhaga'uun taane baay'ee tokko rakkisaadha. Haatillee haadha jalaallee jechuudha maaliif haatillee ishee abdatu kan durayyuu isheetu gargaaraa ture achi taa'es gargaaraa turte asittillee erga jiraatteeti egaa intala ergi qabaataniiti intalli ofirraallee hir'istee haadha hin gargaarte jechuudha eessa iyyuu yoo jiraatte mucaa isaanii akkas jalaa godhanii haatillee baay'ee rakkatte jechuudha dhugaa akka baay'ee nama gaddisiisa. Wanti kun baay'ee yeroo ji'a 4dha ji'a 4 dura miidiyaa irratti haasa'amee ture yeroo sana akkanumatti haasa'amaa ture jechuudha taateedhaani har'a garuu amma garuu isaantu miidiyaa irratti dhiyaate warratu jechuudha haadhaaf obboleessatu miidiyaa irratti dhiyaate jechuudha maaliif maal jedhama dhugaan arganne haga yoonaa nuni murtee dhugaan arganne jedhanii jechuudha namoonni sun illee qabamaniiru garuu isaan ammallee murtiitti hin dhiyaanne kan jedhu murtiitti akka nu dhiyaatan akka nu ariifatuudhaaf kan isaan dhufanii inni kan biraa immoo waan isaan irra ga'e afaan isaaniitiin uummatatti himachuudha dhufanii baay'ee nama gaddisiisa. Obboleessi sun illee baay'ee tokko bu'aa dhugaa waaqa obboleettii koo qofa miti haadha kootidha jedha. Egaa namni tokko yeroo hangafa ta'u maatii qabeenyaan gadi aanaa keessa yeroo jiraatutti itti gaafatamummaa fudhata jechuudha. Isheen hangafa waan taateef gaa isaanii gargaaraa turte jechuun yoon jedhen soba miti jechuudha. Waggaa amma kana hunda walakkaasaa warruma ishii gargaaraa turte jechuudha. Walakkaallee fayyadamte walakkaallee kan ishii godhatte yoo walakkaallee waan hundaa godhatte isaanis gargaaraa turte. Egaa jarri warqiitu jira mana keessan keessa jedhanii jarroonni sun jechuudha warqiin jira mana keessan keessaa jedhaniitudha kan isaanii kana irratti raawwatanii baay'ee nama gaddisiisa maalumaaf dhugaa waaqa yeroo wanti akkana harka namaatiin nama irra ga'u baay'ee nama gaddisiisa. Sawaaqni uume namni yeroo balleessu jechuudha sawaaqni tottolche yeroo namni balleessu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo isaan jajjabeessu dhugaa waaqa isaan garuu ammayyuu ji'a 4dha akka waan har'a kun irratti ta'etti kan isaanii gaddan dhugaa gaddi isaaniiyyuu ammallee gadi hin galle baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa waaqa.